Sa'aadan Zayidoo jaaladhee jettee Zayidoo keessaa bilbila keessaa dhungataa jirti. Roozan immoo asitti mataa qabattee aaraa jirti. Ka jaalattumaa dhiistiree aara sa'aada akkanatti roozaan inaafsisini hara roozaa inaaf kana jeste jirtaa bira. Garaas hin nyaattu roozan. Hiriyaan wajjin nyaatanii nama jala garagaltee nama nyaattiidha kan jedhamu sun dhugaa jettee jirti roozan asitti aartee jirti. Aara dhiisii sa'aada. Sa'aada namni jaalate hara hin jaalatini. Hara roozaa yaada keessa hin galchini. Kun asitti akkuma argitan bilbila keessaa Sa'idoo dhungataa jirti jechuudha. Sa'idoo jaaladhee barani duraanuu jaaladhaa sitti himuu sodaadhe malee. Yoo Sa'idoon kun rakkate naa meeqatu jaalata laata? Dubartii meeqatu jaalata? Eenyuu jedhee bar duraanuu ta'a afaaniin as baatee miidiyaa irratti hin dubbatintu caalaa. Ta keessan na jaalatte hisaaba hin qabdu. Masii wayyaree Sa'idoo. Kamiin fuute kamiin dhiiste? Waa jira marti si jaalata. Sa'aadalleen kun akkanatti eega roozan dhiistee ani Sa'idootti heerumaa Sa'idoo jaaladhee jiraa. Jaalalti irraa na qabdee jirti. Halkanii guyyaa bilbila keessaa laalee dhungachaa jiraa jedhaa jirti sa'aadalleeni. Roozan immoo bakka kana yaada keessa seentee jirti akkuma argitan kana jechuudha. Salaamtaa isin gaafachuun dagannee faamilii kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan jirra jirtu faamilii kiyyaa hundi keessanuu horoonni amantaa birallee ashama harka fuunee bakka jiraattanii isiniin jedhaa kan ala kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumtu keessanuu bakka jiraattanii galatoomaa jalqabarraa hangammaa nafaana turuu keessanii akkasuma kan harawaa dhuftanillee welcome ahlan marhaban bakka nagaan dhuftanii isiniin jedhee jira seenaa channel kun channel keessanii subscribe like share godhaa commentii barreessaa viidiyoo isinitti tole daawwadhaa isiniin jedhaa subscribe gochuun maatii YouTube channel kana ta'a isiniin jedhaa agamanumaan gara viidiyoo dhufeetitti dabaraa viidiyoon kee kanarraa waa'ee Sa'aadaa fi Roozaa Sa'aadaa fi Roozan Sa'idoo Roozan akkuma beekamu dura jaalattee dhiistee amma immoo Sa'aadan jaalattee jirti akkuma argitan kun bilbila keessatti Sa'idoo laaltee dhungataa ani Sa'idoo jaaladhee Sa'idootti heerumuu qophiidha jetteetiniin Roozatti himtee Roozan akkuma argitan kana assaaba keessa galtee jirti maali hiriyaan akkana osoo wajjin nyaatanuu nama jala garagaltee nama namni jaalatu jaalattu jedhaanii jirti. Eega ati dhiiftee maal godharee situ dhiisee situ hin barbaadu jedhee maal ammaani jaalannaan hinaafte moo maalii jedhaanii jirti Sa'aadanii. Dhugaadha waan namni dhiisee amma yeroo ammaa kana namni lafaan hin ga'u kanaafuu Roozanii ammallee jaalala Sa'idoo qabdi fakkaataa maaliif ka'an jaaladhe jaalattaa yoo an kan jaaladhe sani jaaladhee anummaan jaalaluma kiyyaan haa taa'u malee kan biraa akkamitti jaalata akkuma viidiyoo isaan irra dhageettanii Sa'idoon Sumayyaan si jaalattii obsiisa barii duraa guddama sabartee obsiisa barii jettiin Roozanii kan biraan fuudhinii obsiisa barii kan biraa haa fuudhu moo haa dhiisu jedhaan innillee Sumayyaa hanga yoom isii eegaa an kanarra isii eeguu hin danda'u jedheen innillee akkasii Roozan ammallee ni jaalatti jechuudha Sa'idoo. Jaalala Sa'idoo sirriitti qabdi garuu Sumayyaa jaalattii haadha manaa fi abbaa manaa akkamii jidduu seenaa boruu anillee bultiin kiyya kun waan ta'u hin beekuu jetteetiniin diddee jirti. Sa'aadan immoo kallii wallii yoo ati diddee anuu itti heerumaa jedhaanii jirti. Erga ati dhiiftee ani gowwaa akka keetitii mitii. Gowwaa soqadhu ani dhiisu argadheetii nama akka isaa jaalalti irraa na qabdee jirti jetteetiniin Roozaa yaaddoo keessa galchitee jirti. Kanaafuu Roozaa yaaddoo keessa osoo galchuu baattee Sa'aadaa
Roozaa yaaddesinii hiriyaa tantee tan jaallattu jechuudha. Roozumaa fi Sa'idootu walirraa tola malee ati dhiisii siin jedhaa jira. Ati hin bareeddu jechuu kiyya osoo hin taane Roozumaa fi Sa'idootu waliif ta'a. Roozanuu kunoo diddee jirti. Akkasii osoo roozaa fuudhee jenneen osoo ammallee goyita isaan kalee dubbatanii osoo roozaa fi Sa'idoon walitti deebi'anii wal fuudhanii jennee nu eenaati immoo anatu jaalata ana itti heerumaa jetteetiniin roozaa yaada keessa galchita. Nuti roozaa ni jaallannaa roozaa yaada keessa hin galchinii roozaa xiqqoo mallee hin dhiphisinii hin jenna. Silleemaan rabbi kabraa siif haa baasu rahmanni rabbii bal'aadha. Nama roozan jaalatte irraa gorii jaalala nama tokko jidduu hin seeninii isitu dhiisee maal godharee ani jaalalti irraa na qabdee waan isiin dhiiste tokko ani maal jaalachuu hin danda'u mirga hin qabu jettee jirti. Roozanii afaaniin dhiise jetti malee garaan ni jaalatti. Kanaafuu xiqqoo obsiisa barii siin jenna sillee saadaadha. Roozan afaaniin hin barbaadu jetti malee garaan ni jaalatti. Osoo barbaaduu baatte atiin jaaladha jennaan maaliif akkana yaada keessa seente jechuudha. Dhugama jaalatta sila saada dhugama jaalatta moo hin ashooftaa siin jedhaa jirti. Lakki dhugamaa jennaan ani immoo bakka kanatti kolfaan dho'e jechuudha. Bakka isiin bilbila keessaa dhungattu kana. Hanganuma mala jaalattee saada hanganuma mana Sa'idoo jaalattee kan bilbila keessaa akkana dhungatte. Dhungaa toonoo jaarsuma fuudhee manaan nama ga'e osoo isin fuudhin akkana dhungatte maarree. Gaafa jaarsa ta'u jaarsa kee ta'uu beeyte kana lama dhungattaa jechuudha. Wallaahi diraamaan keessan diraamaa ajaa'ibaati hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Lamaniyyaam roozaan hin naafsisinii jenna sa'aada. Biraankiin keessan nama kolfisiisaa biraankii ajaa'ibaati jechuudha. Hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Baay'ee tokko jaaladhe Sa'idoon hedduu tokko hin jaaladhe hedduu tokko jaalatti irraa na qabdee. Wayii garaa koo kolfaan dho'e jechuudha. Sirrima jaalattee jaalatti Sa'idoo akkaan ajaa'ibaatti saadaan jaalatte fakkaata. Roozanuu akkanatti bilbila keessaa ilaaltee hin dhunganne. Ati maa akkana dhungatte bilbila keessaa ilaaltee ati roozuma dura jaaladhe jette silaa himuu sodaadhe malee jette. Waan roozan jaalatte irraa dhaabbadhu jaalattullee ragaa jedhi. Hangana dirasii roozaa hin naafsisinii jechuudha. Roozaan baay'ee naaftee jirti. Yaada keessa galtee jirti jechuudha. Ani dhungomati bilbila keessaa dhungatte sanitti kolfaan du'e jechuudha. Hedduu tokkoon jaaladhee Sa'idoo argadheeti nama akkana argadheeti. Sa'idoon dubartii baay'ee jaalataa osoo waan feete goote dhiira abbatu jabeessee qabataa jette baqa saadaan heerumte Sa'idoon ammaan booda gaafa isii fuudhe isii malee nama tokko akka hin laalle godhu jetti jechuu saadanii. Bare dhiira dubartiin dhibbi jaalattu qabdeen dandeettu jechuudha yoo ofii isaatii dubartii fuula dhoorgateetiniin aanina jaartima tiyyatan awwala fuudhe jaartima takkaan jaaladha onneen tiyyata nama tokko qofaati malee ta nama dhibbaati miti jedhee yoo inni ofirraa qollofe malee ati osoo haga feetellee jaarsa kee kana eeydee osoo haga feetellee itti inaaftee osoo haga feetellee lolteeni dhoorguu hin dandeettu jechuudha yoo inni siiresii ta'ee nama isatti dhiyaatuuf yaadu kana ani onneen kiyya tokkocha jedhee dhibbaan dhibba nama hime irraa fagaatee tiniinsi hojii jiraate malee ati osoo waan feete gootee dhiira nama biraatirraa dhoorguu hin dandeettu jechuudha. Inni ofii isaati yoo nama tokko qofaaf onnee isaa bane kan inni ati namarraa dhoorguu dandeettu jechuudha. Akkasii rabbiin dhiira onnee tokko qofaan haadha mana ofii qofa jaalatu rabbiin nama maraafuu haa taasisu jechuudha. Sa'idoon duraanuu jedhee dubartiin hedduun narra wal fixxi dubartiin hedduun na jaalatti dubartiin hedduun na barbaaddi dubartiin hedduun na fuudhi naan jetti anumatu saalfatee jalaa cal'isa malee hedduun isii of ajjeesaa yoo ati nan fuudhin yoo sittin heerumin ani hin jiraadhu jettee hedduun isii keessa naaf bilbiltii kan miidiyaa irratti asiin baasintu caalaa jedhee nu dubbatee jira. Hedduu tokko waan ajaa'ibaati ka dubartiin dhibbi Sa'idoo jaalatu kun amma sa'aadalleen Sa'idoo irraa qabamtee jirti.
Rabbiin si alasu garuu nama roozan jaalatte kan osoo jaalachuu baattee jedha hangama kiyya. Kama biraa rabbiin si haa baasu. Hedduu tokko nama barsiisaa jechuudha. Bilbila keessaa ilaaltee Sa'idoo kiyya kan hedduu jaaladha bara. Itti heerumuu fi bara hedduun jaaladha jettee. Akkasii rabbi si haa hiru kan bira. Sa'idoon kan roozatii. Egaa faamilii kee viidiyoon kee kanarraa kana fakkaataa. Aga viidiyoo biraatti nutti deebinutti baay'ee.